bilisummaa Oromoo kan gartee kaabaa shawaa kaabaa karaa Amboo fi sulultaa keessa socho'u gartee magaalaa sulultaa dhawee wanta namicha bulchaa aanaa sulultaa ajjeese namoota milishaa fi waajjira san keessa jiran hunda wali qabee taragee wanta hanga itti gaafatamaa paartiitiin baatutti itti gaafatamaa nageenyaa hunda fuudhanii kutanii jechuudha. Wayifiin break newsii tan isinii fidee jechuudha. Aanaan sulultaa kun eeysaa amma namni aanaa sulultaa hogginjuu waaniin akkaan gartee ani gaara mul'ataa takka gartee wallaggafaarraa haasa'u jiru fakkaata jechuudha. Aanaan sulultaa kun bakka masaraa Abiyyi Haaree Abiyyi itti ijaarrachuu jiru sanii jechuudha. Waboon kun masaraa san to'achuu deemamoo masaraa san irraa nama tiisu jiramoo ajaa'iba goota arra masaraa isaa jalatti bulchaa aanaa sulultaa ajjeesanii kutanii jechuudha. Isaan garuu viva woboo jaan isaan garuu Keeniyaa daboo yaammataniiti CLO fi Sololo kana keessa gartee woboo barbaadu jirra way maarreen harka kennate wallahi dhuga ammaaliif jechaan kijiba woboonis miseensa wobooti miti waa takka miti abbaan feetan dawwaltanii gaafachuu dandeessa. Ani wannina na saulal wallahi amali jechaan kijiba maalin irraa harka sigale awwaboon aangoo qabate sheekka abbuta aangoon qabatu sigale abiyyichi taa'ee sheekka abbutaati wanni irra taan jirtu wanni naida maan jirtu yoo inni ciixees yoo inni citaayes anummaan Oromoo nagaa harkatuufin dubbachaa jira jechuudha. Sulultaa keessatti arra aanaa sulultaatti abbaan fedhe dawwaltanii gaafachuu dandeessan aanaa sulultaa dhawanii bulchaa aanaatu ajjeesanii jiran. Bulchaan aanaa du'ee jira milishoonni isaa wajji namoota baay'ee du'ee jechuudha sigale isaa wajjin namoota baay'ee du'ee garuu itti gaafatamaa nageenyaa qabanii kutanii jechuudha. Amma xiqqoo booda BBC takka VOA irraa dhaga'uuf teessanii jechuudha. Sheeyni garuu duurseeti dubbii isiniin gahee jechuudha. Aanaan sulultaa kun amma bakka masaraa Abiyyi itti ijaarrachuu jiru abba feete gaafadhu sigale an sababaan kijibuuf hin qabu aangoo Abiyyiin irraan fudhanne sigale waa takka wanni kijibuuf hin jirtu dhugaa qofa ummata xiyyaafin dhugaa hima ummata xiyyaafin dhugaa jirtuu fi paartii tana sirriitti waan inni isii beekuuf paartii tiyya waan taateef kijibaa fi dhugaa hoggii isiin dubbatte adda ummataa baasa jeetiin qophaawee ummata xiyyaaf kennee qabsaa'u jira jechuudha. Ankaniin jiddu galeessa godhadhee qabsaa'u ummata xiyyaa jechuudha. Akkasin naa hubatamuu qaba. Wobooni paartii tiyyaa miti. PPni diina xiyyaa miti. KFOnis paartii tiyyaa miti. Paartiin tiyya ummata xiyyaa jechuudha. Dhugaa ummata xiyyaa roorroo ummata xiyyaa irra geessu dubbachuu qofaa jechuudha. Soo saniifuu arra baga gammannee diinni keenya masaraa inni ijaarrachuu jiru masaraa inni Oromoo gabroonfachuu ijaarrachuu jiru jala dhayxee ijoolleen Oromoo tarkaanfii akkasii fudhachuu qofaa miti jira harkaan qabdee hucciisuun sigalee kun injifannoodha sigale. Isaan garuu asii injifannoo tana wanta godhuudhaaf way gartee woboo Finfinnee jala dhuftee dhukkee isaan godhu jirtu tana gara dabarsuudhaaf gartee maal godhu jiran gammachuu abbooyyee harka kennatee jaaniiti xiqqoo sun irraa deemuu dinnan bakka gammachuu abbooyyee amma mootummaa wajji haasa'u jira. Hay gammachuu abbooyyee dheengaddan qabneen jettani akkuma gaafa kaan sheekka abbutaa hundi ol bahee marroon du'e jettee na kijibsiiftanitti arraas faarsee bulaa isin jalatti hafe kijibsiisu yaadani. Yaa ummata kijibaan jaaram yaa ummata kijiba malee jiraan yaa ummata kijibni khaayyoo isaanii yaa ummata kijibni qaceeltoo isaanii sigale bakka kijibuma malee isinitti hin tolu. Woboon itti gaafatamaa woboo harka kennatee maarreen harka kennatee gammachuu abbooyyee harka kennatee huuyi jaaniiti sigale wanna tahuu turanii afaan keessa dhoyinee ussisiifnee jechuudha. So woboon yoo barbaadde sulultaa kuno arra bakka masaraan Abiyyi itti ijaaramu jirtu masaraan Haareen itti ijaaramu jirtu sigale ichi arra bulchaa aanaa sulultaa ajjeese
itti gaafatamaa paartii, itti gaafatamaa nageenya, milishaa hunda wali kaan gatee kaan wali qabee huteeni jechuudha. Wanni ati gartee sololoo dhaytuuf hin jirtu. Wanni keeniyaa dhaytuuf hin jirtu. Sigale. Yoo ummata dalagaa baasu, ummata rakkisu, ummata cinqu, ummata gartee wanni godhuu taate malee wanni ati sulultaa dhaytee barbaaddu hin jirtu jechuudha. Woboon yoo barbaadde kunoo arra sulultatti kaadiree teetii fi ergamtuu tee hunda aragee hutee jechuudha. Saniifu viva wobo jaa ililli haraafi sigale. Ijoollee wobo ililli haraafi sigale nama lubbuu sii kenne, nama sii qabsaa'e, nama gartee guyyaa rakkoos yoo dhaabbate sigale dhiira gaafa xiiqii woboon gartee lubbuu isaa kennee qabsaa'u jira jechuudha. Woboon kabajaa arkachuu qaba. Anaafi sibirallee kabajaa arkachuu qaba jechuudha. Dhugaa saba kanaatiif bahee ala jira jechuudha. Sigale warri siyaasaa ala kanatti waan fedhe haa daldalatu haa dalagatu malee warri qawwee fudhatee deemu sun dhugaa sabaatii fi gartee kuffisaa jira. Baga gammaddan baga gammanne baga sadarkaa sanirra dheeyite sigale arra baareessitee masaraan sossooteeti gartee baalagiseen tun hundi farshoo facaaftee akkatti oriiti siin jedhan sigale sharmuuxa walii qabattee gartee kondoominiyeemii qaallittiin Adaaneech wadaltittiin tun itti hirte san keessaa bashannanu jirtu sulultaa waboo waadhee dhageenyaan cuftichuma dhiifteeti Orihaa huttee jedhanii baga gammaddan baga gammannee jechuudha. Oduun haarayni tanaa amma gara sagantaan dhufeefittiin seenaa. Sagantaaniin har'a dhufeef taniin uummata kiyya adda baasuu barbaadu idduu tanaa ajandaa tokko deemee walgahii gurguddoo afooshaan yookaan wangeellii Abiyyi Piippiin gartee walgahii takka geggeessee uummanni walgahii san gurrarraa cufatee jechuudha. Ummanni maaliif walgahii sadarkaa sadii qabdi. Before meeting, on meeting, after meeting jedhaniiti gartee siyaasaa tana keessa gartee walgahii dura, walgahii gubbaa, walgahii boodaa jechuudha. Sigale. Walgahii duraa sanitti if gartee laalanii maal godhuu qabna eenyuuf carraa kennuu qabna eenyuuf dubbachuu qaba yoo abalu maayikii namni isaan ageenisti godhu fakkeenyaaf akka taayyeefaan yoochi keessa jiraate maal godhuu qabna maayikii yoo inni harkatillee irra cufuu qabdan jedhaniiti walii galanii sigale before meeting tanarra walii galanii jechuudha. On meeting tanuma isinuu gartanii after meeting sanirratti shayxaantichi Abbaan Piippiidha sigale abbaan afooshaa tana ergatu qaallichi nugustichi ajaja tokko dabarsee jechuudha. Ummanni gaafaan walgahii godhadhu ajandaa hun godhanne taphachuu hofluu jaawar dhageeffachuu hayyoota garagaraa kasaanii dhageeffachuu malee walgahii nuti gartee sadarkaa paartiitti sadarkaa federaala goone akka ajandattuu laalle. Dabarsiitii kan harreen wadallee harreen kiyya kun booyyeen kiyya kun caffee Oromiyaa jee afooshaa walii yaamee tanuma harka baasuu fi harka buusuu qofaasan walii yaame sanillee ummanni akka ajandatti laalle. Ummanni nu tufee jira. Ummanni nurraa garagalee jira. Siyaasaan teenya ajooyitee bosoitee jirti. Kasaarree salphannee jirra. Maal godhuu qabnaa jeeti harroota gartee Oromiyaarra naqe kanatti ajandaa tokko kennee jechuudha. Ajandaan sun ajandaa amma isin ajandaa godhattanii naanneessaa jirtan kanaa jechuudha. Sigale. Ummanni maaliif nu jibbee hanniti gartee dhooysuu bira kuttee. Sigale. Hanniti dhooysaa bira kuttee. Hanniti gartee seera taate ummanni gartee bakka hattuu fi kijibdutti nu fudhatee jira maal goonee ummata afanfaajeessuu qabnaa jedhaniiti qaallichi walgahii taa'ee karooratti kennee jechuudha. Karoorri inni kenne lakkii bar warra aangorra jala kana jiruutu rakkoo qaba malee ka gubbaa jiru nutuudha. Akka durga Rabbi nu araaramu nuti faan jechaa turre. Jala kana warra jala kanaati malee abbichuun abbaan mala. Wayichi olii dararamu jira jechuu bara anuma faa jechuu ture. Wayi namni biroo jechuu ture sigale. Anuma faa jechuu ture bar sheekaa buuta. Hamma isin dura taa'ee dubbatu kana faatu hanga dubbiin hin galiniif jechuu ture jechuu. Sigale akka gartee nuti xiyyeeffannaan keenya gartee bineensa shayxaana guddaa kanarraa warra jalaa miskiina xixiqqaa kana gaddeebuuf
ajandaa uumanii warra jalaa kana gartee kanuma ifi erganii saamijaan mee dura waan takkaan isinii mozoon tan isinii paartiin tun paartii bildiqinnaan tun paartii tiyya an sirrittiin beeka qaceeltoo isii heeraaf seera sirrittiin beeka jechuudha. Heeraaf seerri paartii tanaa yoo hijibuu baatte, yoo hatuu baatte, yoo hachisiisuu baatte, yoo ajjeesuu baatte ati hoogganaa paartii tanaa takkaa miseensa paartii tanaa ta'uu hin dandeessu. Yoo ummata jiddu galeessa godhatte, ummanni miidhamuu qabu yoo jette, ummata hiyyaafiin hojjedha yoo jette, wallaahi billaahi abbaa feete gaafadhu. Nama paartii tana keessa jiru gaafadhu. Nama paartii tana ala jiru gaafadhu. Paartiin PP ummatan qabdu. Akka mataa keetitti dalagaa barbaaddachuudha itee seentaa jechuudha. Waan amma miidiyaa irratti ummata jantana laali keessoo paartiitiin beekansi gale. Keessoo paartii kaayyoo ummata waan jaamu isii keessan jiru. Sigale nyaachuu dhuguu hatuu sigale kijibuu ajjeesuu ka dura dhaabbate kaayyoon isii tanaa jechuudha. Tun qaceeltoo paartiiti. Waan irra nama leenjisaa turre waan irra leenjifamne waan hin beekuun si himu jira jechuudha. Sigale wanni magartee jarri aanarra jiru, godinarra jiru, naannoorra jiru, araddarra jiru, godhaa jiru qaceelfama paartiiti. Sigale ummanni keenya waa takka dogoggortanii wayaattuu OBN irra dhiyeessaniiti, wayaattuu caayarra nu dhiyeessaniiti. Sigale hattuu kunoo mootummaan tarkaanfii irra fudhachu mootummaa wanni jaamun jirtu maafiyaa gartee qaallichi jaaratee ummataan zarafu jiru san qofaa jira malee mootummaa wanni jaamu mootummaa jechuun ta ummata dhageeffattu ta ummataaf kabajaa qabdu tanneen durriyyeen qaallichi gartee sheeyxaantichi kun karoorri isaa yoo ummata dhageeffattanii isin ummataaf gaafii takka deebiftan ummanni gaafiitti aantu nu gaafata waan ta'eef ummatan dhageeffatinaa xiqqoo wacaniituma usanii mimooriin qabanii sigale xiqqoo wacanii usan waan ta'eef ummatan dhageeffatinaa jee walgahii horee jiddu galeessarratti leenjisaa jechuudha. Ummanni yoo dhageeffattan arrayoo gaafii takka isaan dhageeffatanii tana deebiftaniif tatte aantu isin gaafata waan ta'eef ummatan dhageeffatinaa jalaa usaa hoggii isaan gartee ajandaa isinitti oowwisan gartee isin ajandaa jalaa jijjiiraa jee karoora isaatii jechuudha. So saniifuu ummanni keenya dammaquu qabaa jechuudha. Ummanni maaliif paartii ignore godhee ajandallee ta'uu dadhabne namni gartee walgahii teenya dila tanarraa dubbachuu dadhabee walgahii miliyoona meeqatti dhangalaafne jijjii gartee nuti gartee asirra gabaasa sobaa kana wanta godhuu turre ummanni ajandaa godhachuu didee waa'ee janii if gamaagamaniiti gartee ajandaa ummataa jala kana gaddeebisuudhaaf jolle OBN ta'umaa keessin jirre miskiina gartee yoo fedhan nama interview godhiyaniin yoo fedhan viidiyoo harkaa fuudhanii haasitaa caccabsanii gartee akka fedhan godhan tana tun irra laalamu sigalee lubbuu qoonqootiif waan akkanaa gooti tun irra laalamu sigalee amma nama goota keenya maarree keenya itti cabsee anawar maarree mitirkisho goonni gaaba waan sodaatun qabu goonni nimee deemee miizee anawar jamaal isaa dhiira isaa onnee qaba mee deemee miizee shimallisaa interview godhu sigale mee deemee haa godhu goota inni gaafas asirra kaayyadheetiin deemaa nanu sidhiisi sigale mee deemee miizee shimallis taalkan tokkotti isaa maallaqa fiddeen beeynin biliyeenarra taate sigale warra makka maallaqa afee miilaan irra yaa'u kana mee kana deemee haa interview godhu nam tokko qofa. Bara nama saanaa bishooftuu keessaa dhiquu ture hoteela bishooftuu dhiquu ture arra miliyoonaraan beekaa bar sigale maqaa isaatii wajji telefoon nambarii isaatiin qaba mee sandaqee inni gootaa godhu so waan ifiin jiraatii miti jechuudha. So saniifuu ummanni nu tufee ummanni nu ajeeffatee ummanni gartee waan nuti jennu hunda hijiba jee abdii nurraa murate if jijjiiruus hin dandeenyu maal godhuu qabnaa jedhaniiti lakkii gooftaan keenya nugustichi keenya looreetiin nageenyaa kan shimallis baanu badiin qabu shimalleen badiin qabu ifi warri godinalleen badiin qabu warra aanaa kanaaf badii qaba jedhaniitiif harre Oromoon bar duraan mammaa ka qabdiya Oromoon maal jettini beekta harree dadhaban gurboota tumanii jedhansi
hattuu gurguddoo san silaa'u tuquun hin taatu naafattee kasnaati jennaa guuru jirti wanni gootan hattuu xixiqqoo tana sigale fuula ummata rabbaasaa fincaansisaa surree keessatti albaasaa ijoolleen OBN niitun akkas gootu ummataaf gartee paartiin teenya paartii dhugaan hojjettu paartii ummata dhageeffattu paartii hoogganaa ummata miidhe heera dhiyeessitu haya badaboo paartii gartee ummataan hundoyte paartii ummataan utubamtu sana fakkeessuudhaaf gartee miskiina kana rakkisaa jeeti qaceelfama kaayee jira sigale wanni namicha aanaa goroo guuturratti hees waan haarayaa miti sigale qaceelfamuma shayxaantichaatu wadala gaddufee wadaltichi nyagooti xiqqoo godinarra kaayyate ta'umaa keessin jirre tan agakkenne sigale nyagooleen tun ijoollee OBN dawwaltee bakka dhaqanii interview godhan erganii interview godhan jechuudha garuu gurbaan sun akka mataa kiyyatti nama badhaafamuu qabu sigale wadalticha guddaa san kan sobee makiinaa konkolaataa irraa badhaafame sigale kan qaallichi shayxaantichi nu itti amanee namni naa hatuu danda'u namni naa kijibuu danda'u namni naa ajjeesuu danda'u namni naa rashanuu danda'u shimallis malee namuma paartii tana keessaa jiru jee innichirra kaayyate mucaan xiqqaan sun wadala guddaa san mataa taphatee sigale harargeen tun hin danda'amtu wallahi mataariifa barsiigale qureesh no izana sigale mata tabateeti sigale loonuma gandaa wali qabeeti loon kiyyaati dubbii dhiisii badhaasa as kenni jeen sigale saniifu gartee nama mata tabatee akkas godhe ani amma nu gustichaaf maaliin dhaama qaallicha shayxaana saniif mucaan sun si barbaachisaa mucaa san viidiyoo isaa ergaafi silaa'u sa'a gartee viidiyoo laaluun qabu inni dubra kana beera gurguddaa kana wali qabate kana iddoo taa'ee taphachaa oola guyyaa dheeraa dalagaanis hin jirtu soo isin viidiyoo san ergaaf ta'u beenni san akkatti gartee wadallisaa shawwadame akkatti gartee hoolaan guddaan innichirra kaayyate isa malee dhiirtii hatuu beeytu hin jirtu jee innichirra kaayyate dhiirtii xiqqisheen qalloon kookeen dhiirtii qallaan qabdu jaanii dhiirtii qallaan qabdu baanan san gurbuma gooroo guutuu san irratti aboo viiva gurbaa saniin viiva jaa wallahi bar nama hattichi guddaan federaala irra jiru amanee oromiyaa irra kaayyate shawwadee konkolaataa irraa fudhatee barbu بوخنو فيفا إللي هراب سناديرو والله نما إيرا قربان سن إيرا دقوا هاي بيا هاتون بلچتوني مراتي إني وان دقوا تيما إيرا دقوا ودلا قداك اللي تشيخا يتبر سخندي تتبتين أكا هما خيسن جر أكا انفورميشينن كم akka waa takka gatiin qabne namni waan shimallis ta'e mucaa sanirraan baratin amma shimallisi information qaba shimallisi biyya bulchaa shimallisi maarree bulchaa bar gooroo guutuu jechuun bar adaamaa jala bar bakka shimallis guyyaa dheeraa dura amaaraa kana keessa ariyaa ooluu bar sigale akka isaa waa takka information qabne akka isaan biyya bulchuutti jirre akka isaan waa takka information qabne mucaan horii gagabbataa laalee gandaan fidaaje hay sangaa bar qarshii khuma qotee bulaa irtee sangaa khumachisiidhaa baabar qotee bulaa maaliif sangaan boodanii deebi'aa jechu sigale sangaan boodanii deebi'aa jechu nama shimallis sakandii sanitti taphatee sigale gumaa gartee warra shimallisitti taphatee hunda baasee jechuudha akka gartee namni wannimma gartee qaallichi kun aangorra naqatee deemu wohuma isaa gadi inni nuusanii ka isaa gadi hoggii kaayyate maalayya gaasiigale maalayya sigale wallahi namichi sun badhaafamu qaba ililli haraaf namicha saniif bulchaa gooroo guutuu san isin nuqomattanii wohuma paartiin gakkennite namni hujirra olchu gurbaasan sigale waan paartiin gakkennite namni hujirra olche gurbaasan qofaa jechuudha ani irraa hin hafeniin quullee folla
wadala guddaa qaallichi amanee jirra kaayyate san sobee gartee akkana dhukkeerraa kaasuusa sigale anniin quddeef waan isin jettaniin hin beeku malee waan isin jettaniin hin beeku malee an akka mataa kiyyatti namicha san dhugaaniin quddeef jechuudha. Karoora paartii kana qaceeltoo paartii tana hatu zarafu dhugu zinaa godhu bakka dalagaan isaanii ummata tajaajiluun hin jiru nageenya ummataa yaaduun hin jiru waa takka wanni isaan yaadan hin jirtu jechuudha. Sigale mucaan akkasitti shir godheetti taphatee viivaa jennaanii jechuudha mucaa sanii. Sigale viivaa jennaan na walii quudhuu wayyaami hay bar nama hatticha guddaa ganda isaaniitii fi miizee isaa hunda miliyeenara godhee shawwadee makiinarraa fudhate boosun. Sigale sun si barbaachisaa shayxaanticha keenya hattu ajaa'ibaa harkatte laa wadala keetirra leenjii qabu harkatte san fudhadhuun siinja saniifuu hanniti gartee qaceeltoo paartii tanaati kijibuun qaceeltoo paartii tanaati. Fakkeenya tokkoon sii kenna gaafa biqiltuu namichi kun dhaabaa jee ummata ajaju biqiltuu 4 dhaabeeti namichi tokko 40 jaaniini anamma maqaasaa asirratti hinda'u viidiyoo tiyyan ilaalaniin beekaa namicha san gurra qabanii fuudhan waan ta'eef isaanuu ni beekan namicha hojiirra geggeessan. Hay akkamittiin kijiba 4 dhaabnee 40 jee nama didee wallahi billahi aangorraa geggeessanii jira. Kijibu diddee sobu diddee nugusa gammachiisu diddee sigale ja'anii nama aangorraa geggeessanii jira. Sigale nama aangorraa geggeessanii jira. Saniifuu karooruma paartii ajjeesuun kijibuun zarafuun sigale karooruma paartiitii jechuudha. Saniifuu gurbaan sun fakkeenya guddaa piippiin maal akka taate badhaadhinni isiin piippiin fiduu deemtu maal akka ta'e gurbuma sanirraa ilaala. Fakkeenya guddaa egzaampila guddaadha jechuudha. Wanni dur afaaniin dubbataa turre miidiyaa isaaniitu fidee lafa naqee jechuudha. Waan kana gabaasa sobaa kana kan itti taayyeen ari'amee nugusaan jibbame gabaasa sobaa kana si fidu jiranii jarri kun sikki inni nama se'ee bar horoqa ifiifuu kijiba malee tempereecharri qaama isaa dhiigni isaa onneen isaa dhiigan darbine kanatti dhaqee warra kijibu kana gabaasa. Namicha immoo gammachiisu namicha kanummaan ta'uufuu kijiba maqaadireen itti kijibdu kana kijiba wadallisaa dakasanii fuudhee itti fidu kanaatu isa gammachiisa malee dhugaan itti himan sun isa belbelchitii jechuudha. Kana dhaqee himuu ture gabaasa sobaatii taa'e. Gabaasni sobaasillee allayyakaa paartillee allayyakaa paartii seekaa inni afoosha way beekaa sigale. Waan namni itti gabaasuu ture san arra gurbaan kun dhugaadhaani waan piippiin taate addunyaa guutuuf fakkeenya godhee garsiise. Akkasitti beekaa gurbaan sun badhaafamuu qaba malee warri gartee haa hidhamuu maarree haa ta'u miixirqishoo jalaa gubbaa isiisanii jechuudha. Abiyyirraa eegale hanga